Israa'el guyyaa har'aa haleellaa qilleensaa cimaa kibba Libaanos irratti bantee jirti. Humni qilleensaa Israa'el haleellaa qabeenya lafa gaarreen hidhattoota Hezbollah irratti xiyyeeffate jedhame. Dhimmaata har'aa gaarreen magaalaa kibba Libaanos irratti haleellaa cimaa raawwachuu ibse. Haleellaan xiyyaaraa kun gaarreen nabaatiyee ilaalan irratti haleellaa cimaa fi boombii baankar buustar fayyadamuu isaanii dhaabbanni oduu biyyaalessaa mootummaa Libaanos gabaaseera. Manni murtii Israa'el dhaddacha malaamaltummaa yeroo biraatti akka darbamuuf muummichi ministeeraa biyyattii Netanyahu waamicha dhiyeesse kuffiseera. Waxabajjii 27 manni murtii Israa'el gaafii muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu dhaddacha malaamaltummaa isaanii irratti ragaa kennuuf akka yeroo biraatti dabarsan gaafatan kuffiseera. Kunis erga pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimmichi haqamuu qaba jedhanii booda yeroo muraasa booda dhagahame. Waraanni USA dhuma torban darbee Iraan irratti haleellaa xiyyaaraa gurguddaa erga raawwatee booda pireezidaantiin Doonaald Tiraamp sagantaan nukilarii Iraan baay'ee dadhabeera jechuun guutumatti barbadaa'uu isaa beeksisanii ture. Garuu haga ammaatti ragaan ifatee yookiin odeeffannoo haaraan himannaa kana mirkaneessu hin argamne. Namoonni siyaasaa riippablikaanotaa murtee Tiraamp kana kan deeggaran yoo ta'u Iraaniif ergaa cimaa ta'uu ibsaniiru. Namoonni siyaasaa diimokiraatawaa immoo bu'aa qabeessummaa fi kaayyoo haleellaa kanaa irratti gaafii kaasaniiru. Kun kan agarsiisu mootummaa USA keessatti illee haleellaan kun kaayyoo isaa galmaan ga'uu fi dhiisuu isaa irratti waliigalteen akka hin jirre agarsiisa jedhame. Israa'el guyyaa har'aa haleellaa qilleensaa cimaa kibba Libaanos irratti banuu ibsite. Humni qilleensaa Israa'el haleellaa qabeenya lafa jalaa garee hidhattoota Hezbollah irratti xiyyeeffate jedhame. Jimaata har'aa gaarreen magaalaa kibba Libaanos irratti haleellaa cimaa raawwachuu ibse. Haleellaan xiyyaaraa kun gaarreen Netanyahuu ilaalan irratti haleellaa cimaa fi boombii baankar buustar fayyadamuu isaanii dubbataniiru. Akkasumas dhaabbanni oduu biyyaalessaa mootummaa Libaanos gabaaseera. Erga waraanni Israa'elii fi Hezbollah ji'oota 14 ture adoolessa keessa dhukaasa dhaabuu giddu galeessummaa Ameerikaatiin xumurame asiin Israa'el guyyaa guyyaan haleellaa qilleensaa kibba Libaanos irratti raawwachaa jirti. Haleellaan har'aa kun garuu kan yeroo biraa caalaa baay'ee cimaa ta'uun ibsame. Waraanni Israa'el akka jedhetti xiyyaaronni waraanaa isaa iddoowwan buufata waraanaa Hezbollah tarree abiddaa fi ittisa isaa bulchuuf fayyadama jedhame rukutuuf qaama piroojeektii lafa jalaa guddaa guutumatti barbadeessuu ibseera. Waraanni Israa'el yaaliiwwan Hezbollah deebisee of ijaaruuf taasisuun duubatti deebisuu fi adda baasuun bu'uuraalee misoomaa naannoo sana jiran rukuteera jechuun ibse. Yaa ta'u malee haga gabaasni kun qindaa'etti Hezbollah irraa yaadni hin kennamne. Waraana Hezbollah fi Israa'el kana dura taasisanii Libaanoon keessatti namoonni 4,000 ol du'an badiisa doolaara biliyoona 11tti tilmaamamu geessise. Israa'el keessatti loltoota 80 dabalatee namoonni 127 du'aniiru. Manni murtii Israa'el dhaddacha malaamaltummaa yeroo biraatti akka darbuuf Netanyahuun gaafate kuffise. Waxabajjii 27 manni murtii Israa'el gaafii muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu dhaddacha malaamaltummaa isaanii irratti ragaa kennuuf akka yeroo biraatti dabarsan gaafatan kuffiseera. Kunis erga pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimmichi haqamuu qaba jedhanii guyyaa muraasa booda dhagahame. Abukaatoon Netanyahu torban lamaan dhufan keessatti dhaddachi hoogganaa kanaaf dhiifama akka godhu gaafate. Waraana Israa'el Iraan waliin guyyoota 12 gaggeessite booda nageenya irratti xiyyeeffachuu qabas jechuun ibse. Yaa ta'u malee manni murtii aanaa Jerusalem bifa amma jiru kanaan gaafni isaa dhaddachi akka haqamuuf bu'uura yookiin sababa bal'aa hin kennu jechuun dide. Tiraamp qibxata darbe himannaa Netanyahu irratti baname adeemsa falfalaa jechuun ibsuun dhaddachi kun hatattamaan haqamuu qaba yookiin dhiifama goota tokkoof godhamuu qaba jechuun ibse. Netanyahuun badii tokkollee akka raawwanne kanaalu yoo ta'u deeggartoonni isaa dhaddacha yeroo dheeraaf ture kana siyaasaan kan ta'e ta'uu ibsaniiru. Himannaa jalqabaa irratti inni fi haati warraa isaa meeshaalee qananii kanneen akka sigaaraa,
faaya fi shaampaayinii doolaara 260 ol gatii qaban biliyeenaroota irraa fudhachuun himataman. Akkasumas Netanyahu miidiyaalee Israa'el lama waliin uwwisa mijataa ta'e irratti mari'achuuf yaaluun himatame. Netanyahu lola Gaazaa keessatti bara 2023 eegale. Boodarra Libaanos keessatti lola turee fi ji'a kana keessatti walitti bu'insa Iraan waliin uumame kaasuun addachi dachaa kun akka dheeratu gaafataniiru. Waraanni USA dhuma torban darbee Iraan irratti haleellaa xiyyaaraa gurguddaa erga raawwatee booda Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp sagantaa nukilaraa Iraan haqamuuf akkasumas guutumatti barbadaa'uu beeksisanii ture. Garuu haga ammaatti ragaan ifa ta'e yookiin odeeffannoo haaraan himannaa kana mirkaneessu hin argamne. Namoonni siyaasaa Riippablikaanotaa murtee Tiraamp kana kan deeggaran yoo ta'u, Iraaniif ergaa cimaa ta'uu ibsaniiru. Namoonni siyaasaa Dimookiraatawaa ammoo bu'aa qabeessummaa fi kaayyoo haleellaa kana irratti gaafii kaasaniiru. Kun kan agarsiisu mootummaa USA keessatti illee haleellaan kun kaayyoo isaa galmaan ga'uu fi dhiisuu isaa irratti waliigalteen akka hin jirre agarsiisa. Gama biraa USA marii Iraan waliin deebitee jalqabuuf kan yaalte yoo ta'u, Iraan garuu haleellaa booda mariif qophii miti jechuun didde. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan kamisa darbe ifatti akka jedhanitti Teheraan yeroo dhiyootti marii nukilaraa USA waliin taasiftutti deebi'uuf karoora hin qabdu jedheera. Keessumaa haleellaa qilleensaa dhiyeenya kana raawwatameen booda Iraan haasa'uuf qophii akka hin taane agarsiisa. Haa ta'u malee maddeen keessoo CNN'tti akka himanitti bulchiinsi Tiraamp dhoksaan marii deebisee eegaluuf yaalaa jira jedhame. Iraan ammas gara minjaalatti akka deebitu abdiin qaba jechuun dippiloomaasii golga duubaa fayyadamuun hojjechaa jiraachuun dhagahame. Kan agarsiisu alaa keessan tarkaanfii waraanaa jiraatus tattaaffiin dippiloomaasii callisee itti fufaa jiraachuu isaati. Haa ta'u malee ministeerri ittisaa Israa'el waa'ee haleellaa xiyyaara USA bal'inaan ibsaniiru. Haleellaa USA bu'uuraalee misoomaa naannoo dhaabbilee nukilaraa Iraan kanneen akka daandii gamoo fi humna ibsaa barbadeesse. Garuu meeshaa nukilaraa Iraan akka hin balleessine dubbataniiru. Kana jechuun yuuraaniyeemii sadarkaa meeshaa waraanaa fi meeshaaleen biroo ammallee lafa jalatti nageenya qabaachuu danda'u jechuudha. Akkasumas hoogganaa USA Jeneraal Chaarls Biraawun odeeffannoo haaraa qoodaniiru. Haleellaa xiyyaaraa kanaan dura Iraan iddoowwan nukilaraa ishee konkiriitiin uwwisuudhaan iddoowwan nukilaraa ishee eeguuf hojjettee jirti. Kunis yaalii boombii ugguruu fi iddoowwan haleellaan USA irraa dhufu akka hir'atu godheera. Iraan haleellaan akka dhufu beektee dursitee akka qophooftee agarsiisa jechuun ibsani. USA sagantaa nukilaraa Iraan barbadeessee jira jetti garuu hin mirkaneessine. Iraan haasa'uu didde. Ameerikaan garuu dhoksaan gara minjaalatti gottootuuf hojjechaa jirti. Haleellaan waraanaa akka malee rukutame. Garuu wiirtuun sagantaa nukilaraa Iraan ammarree nageenya qabaachuun mirkanaa'aa jira. Lola boombii qofa osoo hin taane lola seeneffama siyaasaa fi dippiloomaasiitiin Ugandaan iccitii duuba dhokatee hafam. Addunyaan immoo waan itti aanu ilaaluuf jirti.